Fayyaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii odeessaalee keenya kan guyyaa irraa qabannee jirra. Qopheessee dhiyeessuun kan isin faana turan Abbunaa Waabeekooti. Isin sanga xumura sagantaa kiyyaatti kana faana turtan kabajaan isin affeera. Zoonii giddu galeessaatti waboon loltoota mootummaa hedduu waxaluun himamee jira. Kana irrattis wantoota gabaabsinee qindeessine gara keessaniin geenya. Mata duree lammaffaatiin naannoo Oromiyaatti taaboti samiirraa bu'e jechuun lafa uummataa saamuun itti fufee jiraachuun himamee jira. Kun eessatti akkamitti wanta jedhus wantoota qindeeffanne irraa isin biraan geenya. Koomishiniin marii biyyaalessaa Itoophiyaa Profeesar Masfiinaariyaa meeshaa waraanaa qabatanii marii irra taa'uun hin danda'amu jedhaniiti jiru. Koomishiniin kun maal fa'aa dubbatee maal fa'aa jedhee wanta jedhu irraa qindeessinee jirra isin biraan geenya. Mata duree keenya furaffaatiin madda rakkoo biyyaa kan ta'an naannoleen Amaaraa fi Tigraay ammas gara wal finciluutti deebanii jiru. Naannolee kana gidduutti maaltu uumame wanta jedhu qindeeffannee jirra isin biraan geenya. Irra deebiin akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii. Zoonii giddu galeessaatti waboon loltoota mootummaa waxaluun himameeti jira. Godina Kibba Lixa Shaggar aanaa Qarsaa Maalleemaatti waraanni bilisummaa Oromoo waboon magaalaa Adaadiitti cabsee seenuun kaampii diina burkuteessee jiraachuu odeeffanneeti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa mooraa isaa keessaa baasuun hedduu du'aaf madoon adabeera jedhamee jirasi. Kanumaanis meeshaalee waraanaa hedduu argachuus waraanni bilisummaa Oromoo waboon beeksisee jira. Wal waraansi kun kutaalee Oromiyaa hedduu keessatti kan itti fufee jiru waggaa ta'uu mootummaan araara dide ijibbaata falmachaa jira. Kanaanis haaloo waraana bilisummaa Oromoo irraa qabu namoota nagaa irratti ba'uun namoota nagaa ajjeesaa jira. Waraanni mootummaa wal waraansi waraana mootummaatii fi waboo gidduutti adeemaa jiru kun kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti fufuudhaan Kibba Lixa Shaggar, godinaalee Gujii fi akkasumas godinaalee Lixa Oromiyaa keessatti bakkoota garaagaraa irratti adeemsifamaa jira. Guyyoota lamman kana gidduutti waraanni bilisummaa Oromoo kaampiiwwan diinaa hedduu irratti aleellaa raawwateen loltoota mootummaa hedduu barbadeessee kaan immoo boojee akka jiru odeessaa turuun keenya ni yaadatama. Haa ta'u malee waraanni mootummaa loltoota waraana bilisummaa Oromootiin haleellaan irratti raawwatame kun haaloo waraana bilisummaa Oromoo irraa qabu namoota nagaa irratti ba'uudhaan namoota nagaa ajjeesaa akka jiru odeeffannee jirra. Haaluma kanaan godina Shawaa Bahaa aanaa Liiban Cuqqaalaa ganda Digaalaa Gaalaatti maanguddoo maqaan isaanii obbo Siidaa Taliilaa jedhaman ajjeesuun beekamee jira. Maanguddoon umurii 80 loltoota mootummaan ajjeefaman kun yeroo garaagaraatti hidhamuun gidiraa argaa kan turan waggaa ta'u kaleessa galgala loltoonni mootummaa shanee soorta jechuun ajjeesuu maddeen keenyaa himaniiti jiru. Mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo balleessuuf daa'immanii hanga maanguddootti akka baalaatti harcaasaa jiraachuusaas ni beekama. Oromiyaa keessatti bakkoota garaagaraatti loltoonni mootummaa adaba hin qabne akkasumas naamusa waraanaa hin eegne namoota nagaa yakka waraanaa yookaan yakka namoomaa raawwachuudhaan namoota nagaa ajjeesaa jiru. Har'a aangoo qabna jedhanii har'a qawwee qabna jedhanii wanta barbaadan yoo godhaniyyuu gaaf tokko gaafa barri jijjiirame gocha raawwatan kanaaf itti gaafatamuun isaanii hin hafu. Akka fakkeenyaatti naannoon Tigraay hogga TPLF biyya bulchaa turte akka barbaadan akka feetee ta'aa turanii aangoon gaafa harkaa baatu garuu adabbii barbaachisaa adabamanii jiru. Qondaaltonni mootummaa Tigraay fi akkasumas TPLF balaa guddaan isaan irratti bu'uudhaan gatii lubbuus ta'ee gatii cabiinsa lafee hedduu baasanii jiru. Qaamoleen nageenyaa mootummaa har'a aangoo qabna jedhanii uummata Oromoo akka fedhan ajjeesaa jiran kun bar tokko bara aduun isaaniitti dhiite yookaan Oromoodhaaf immoo aduun bariite itti gaafatamummaa seeraa jalaa bahuu hin danda'an jenna. Mata duree keenya taanuun naannoo Oromiyaatti taaboti samiirraa bu'e jechuun lafa uummataa saamuun itti fufee jira. Lafti qonnaan bultoota Oromoo magaalaa Finfinnee har'allee qaamota wal ijaaraniin saamamaa jiraachuu kanneen lafti isaanii jalaa saamame himataa jiru. Viidiyoon marsatii hawaasaa irra naanna'aa jiru akka mul'isutti qabata amantiidhaan warri wal ijaaran wayita lafa qonnaan bultootaa irratti humnaan mana amantaa ijaaruuf yaalan ni mul'isa. Abbootiin amantaa lafa Oromoo shiraan saamuu baran kunneen lafa obbo Tsaggaayee Dhaabaa jiraata magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa magaalaa Kolfee Qaraaniiwwaatti argamu irratti taaboti asitti mul'ateera jechuun maandisa fidanii humnaan mana amantaa hoggaa jiran argameera. Obbo Tsaggaayeen lafa akaakayyuu isaarraa dhaalee kana hoggaa qaamni seera maleessa saamu maqaa seeraatiin ifachuun ijuma tasgabbiitiin hoggaa dhaabsisan ni mul'isa. Obbo Tsaggaayeen kan saamaman nama dhuunfaa qofa osoo hin taane qaama mootummaatiinis akka saamaman dubbataati jiru. Akka fakkeenyaatti lafa isaanii keessaa kaaree meetira 42 beenyaa tokko malee kosiin magaalaa Finfinnee irratti gatamuu fi kaaree meetira 32 ammoo waldaan hiwwatu barii
jedhamu fudhachuunsaa dubbatanii jiru. Kanaaf immoo namoota wal gurmeessanii naannoo Amaaraatii dhufuun qabata amantaatiin saamicha lafaa adeemsaniin humnaan irraa fudhatamaa jiraachuu obbo Tsaggaayeen turtii miidiyaa waliin taasisaniin dubbatanii jiru. Caasaan bulchiinsa naannoo sanaas faayidaan walitti hidhatee qe'ee keenya nurraa fudhachiisuuf socho'aa jira jechuun maatiin saamaman kun komatanii jiru. Qeessonni naannoo Amaaraatti nama ajjeesan hoggaa Oromiyaa dhufan abbaa lubbuu yookaan nabsi abbaatii ta'uun akka waan sodaa waaqaa qabanitti Oromoo sodaachisu. Naannoo Oromiyaa qofatti samiirraa kan roobu taaboti kunis lafa qonnaan bultoota Oromoo fixaa jira. Keessumaa immoo lafa gatii guddaa qabu kan naannawaa Finfinnee kana saamaa jira. Taaboti samiirraa bu'ee jedhamu kuni abbootiin amantaa itti dhufeenyaan amanticha beekan taabonni samiirraa bu'uu akka hin dandeenye taabonni harkuma namaatiin kan hojjetamu ta'uusaa yeroo garaagaraatti dubbataa turaniiru. Gochi kunis gocha badii ta'uusaas amananii jiru. Qonnaan bultoonni Oromoo naannawaa Finfinnee jiran abbaan barbaade lafa abbaa isaaniirraa akka hin saamneef tarkaanfii barsiisaa tokko yoo fudhatan gaariidha jennee amanna. Daawwattoota keenya maaliif abbumti barbaade naannawaa Finfinnee kanarratti lafa gatii qaalii baasu saamuuf jecha diraamaa garagaraa hoggaa dalagu. Qonnaan bultoonni Oromoo naannawaa Finfinnee jiran kun al tokko tarkaanfii barbaachisaa yoo fudhatan namoota hojii akkasii hojjechuuf yaadaniifis barsiisaa ta'a jenneeti yaadna. Kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork. Mata duree sadaffaatiin koomishiniin marii biyyoolessaa Itoophiyaa Profeesar Masfiin Aariyaa meeshaa waraanaa qabatanii marii irra taa'uun hin danda'amu jedhanii jiru. Koomishiniin marii biyyaalessaa dhimmoota bu'uura biyyattii irratti marii hirmaachisaa ta'e geggeessuun waliigaltee biyyaalessaa uumuu kaayyoo jedhuun erga hundaa'ee waggaa lama darbee jira. Turtii waggaa lamaa kanaan koomishinichi hojii isaa gulantaa qophii dursaa qophii fi mariitti qooduun hojjechaa jiraachuus ibsaa tureera. Naannoo Tigraay akkasumas naannolee Oromiyaa fi Amaaraa lollitti geggeeffamaa jiruun alatti hojii namoota maricha irratti hirmaatanii adda baasuu hojjetaa jiraachuus koomishinichi ibsee jira. Koomishinichi akka jedhetti dhimmoota wal dhabdee fi waliigaluu dhabuu biyyattii sababa ta'an jedhaman irratti mari'achuuf namoonni hirmaatan kutaa hawaasaa gara gadiirraa akka qophaa'anis dubbatee jira. Koomishiniin marii biyyaalessaa qaamolee hidhatanii lolaa jiran garuu immoo mari'achuuf fedhii qaban nageenya isaanii eegsisuuf karaa nagaa akka mijeessus dubbatee jira. Jalqaba yeroo hundeeffamurraa kaasee filannoon geggeeffame hirmaachisaa fi iftoomina kan qabu miti jechuun mormiin isa mudachaa kan ture. Koomishiniin marii biyyaalessaa biyyattii keessatti marii geggeessuuf haal duree kaa'eeti jira. Kookasiin paartilee mormituu hundeeffama koomishinii marii biyyaalessaa irraa kaasee hanga adeemsa isaatti mormaa turaniiru. Koomishineerri koomishinii marii biyyaalessaa Profeesar Masfiin garuu koomiin paartilee mormituu irraa dhiyaate bu'uura kan hin qabnedha jechuun balfanii jiru. Paartileen akka ABO fi KFO mormiin isaan koomishinicha irratti dhiyeessan fudhatamummaa fi bu'uura qabeessummaa marii geggeessuu irratti dhiibbaa hin uumuu jedhanii hoggaa gaafataman koomishineerri kuni dhiibbaa akka qabaatu amananiiru garuu immoo uummata irratti akka xiyyeeffatan dubbatanii jiru. Koomishineerri kun itti dabaluun paartileen gurguddoon kun haafuuti warumti xixiqqoonuu marii kana keessatti hirmaachuu dhabuun dhiibbaa ni qabaata. Garuu immoo paartilee kanneen dirqisiisnee hirmaachisuu akka hin dandeenye jechuun koomishineerichi dubbatanii jiru. Kookasiin paartilee mormituu Itoophiyaa 9 dhiyeenya kana ibsa baasaniin koomishiniin marii biyyaalessaa kookasicha gidduutti garaagarummaa fi diigumsa uumuuf hojjetaa jira jechuun komatee jira. Addummaatti immoo paartilee ABO fi KFO irratti gocha maqaballeessii hojjetaa jira jechuun ibsuun isaanii ni yaadatama. Koomishiniin marii biyyaalessaa marii hunduu keessatti mo'ataa ta'e geggeessuuf hidhattoonnis keessatti akka hirmaataniif fedhii akka qabu ibsee ture. Marii kanaaf garuu hidhannoo isaanii lafa kaa'uu qabu jechuun jala muree dubbateera. Koomishiniin kun hidhattoonni meeshaa waraanaa qabatanii barcuma marii irratti dhiyaachuun akka hin danda'amne kan himan koomishineer Profeesar Masfiin meeshaa isaanii lafa kaa'anii hirmaachuu akka qaban dubbataniiru. Dubbiin koomishineera kanaas hiika ana malee isin waan tokkoyyuu hin beektan jedhu kan namaaf kennu ta'a. Mariin biyyoolessaa akka jiraatuuf sababa kan ta'e gaaffiin gaafatame deebii waan arganneef meeshaan kaafame hidhannoo kee biyya raasee mariin akka jiraatuuf taasise lafa kaa'uun otoo mariin hin eegalin dursitee of ajjeesuu akka ta'e beekamaadha. Mootummaanis kan barbaadu hidhannoon akka hin jiraanne gochuudha malee gaaffiin mirgaa saboonni gaafatan akka deebi'u miti. Kanas ta'e kanas mariin biyyaalessaa akka milkaa'uuf kanneen hidhatan dabalatee qaamoleen hunduu irratti hirmaachuun barbaachisaa ta'uu kan himan koomishineerri koomishinii marii biyyaalessaa Profeesar Masfiin garuu immoo marii geggeessuuf qilleensi nagaa ta'uu qabas jedhanii jiru. Koomishineerri kun itti fufuun Finfinnee teenye hidhattoota argachuu hin dandeenyu kanaafuu hidhattoota bira deemuun wal arguu akka barbaadaniiraniiru. Wantoota karaa mootummaa guutamuu qabu ni guunna jechuun mootummaa waliin hariiroo qabaachuu isaaniis amananii jiru. Koomishineerri kun paartileen Oromoo fi kanneen biroo 9 ta'an koomishiniin kun caasaa mootummaati giddugaleessummaa hin qabu jechuun yeroo dheeraa himachaa turaniiru. Koomishineerri Masfiinis wanta karaa mootummaa guutamuu qabu ni guunna jechuun caasaa mootummaa
mootummaa ta'uu isaanii amananii jiru. Itoophiyaa keessatti wanti akka salphaatti milkoofne marii araaraa waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa akkasumas marii biyyaalessaati. Mariin waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa akka warra kaanii maallaqa yookaan aangoo qofa laachuun kan xumuramu miti. Sababni isaas jalqabumarraayyuu gaaffiin waraana bilisummaa Oromoo gaaffii abbaa biyyummaa Oromoo waan ta'eef kana deebisuun dirqama ta'a. Marii biyyaalessaas dhaabbilee Oromoo fi namoota siyaasaa Oromoo dhiibbaa uumuu danda'an dhiibuun warra Itoophiyaanisti qofaan hin milkaa'u. Sababni isaas abbaan gaaffichaa saba Oromoo waan ta'eef dubbiin komishineerri marii biyyaalessaa dubbatan kun biyyattii keessatti ammas falli furmaata qabeessi akka hin uumamne jiraachuu isaatiif kallattii kan kaa'udha. Mootummaan shiruma jalqabe akkuma shiraan itti fufaa jirudha kan ibsan komishineerri kuni. Mata duree keenya afuraffaatiin madda rakkoo biyyaa kan ta'an naannoleen Amaaraa fi Tigraay ammas gara wal finciluutti deebanii jiru. Kaabineen bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitootessa 16 bara 2016 ibsa baaseen kitaaba barataa naannoon Amaaraa maxxansiisee irratti kaartaan agarsiifame akka haqamu akeekkachiisee ture. Naannichi hatattamaan waan kana hin sirreessu taanaan rakkoo mudachuu maluuf itti gaafatamummaa fudhachuu qaba jechuun akeekkachiisee jira. Kaabineen naannoo Tigraay ibsa kana baasee guyyoota muraasa booda immoo naannoon Amaaraa ibsa doorsisaa fi dubbii barbaacha ittiin jedhe kanaaf deebii kennee jira. Bulchiinsi yeroo Tigraay iddoowwan kitaaba barataa keessatti haammatamu himachuun ibsa baasee seenaa dhugaa uummataa ragaalee qabatamaa fi dhugaa lafa jiru kan haaleedha jedhee jira. Kominikeeshiniin mootummaa naannoo Amaaraa yaadi naannoo Tigraay kan burjaajii uumuu fi walitti bu'insaaf karaa banuudha jechuunis himatee jira. Naannoon Amaaraa kana irratti dabalataan guyyaa kaleessaa bitootessa 18 bara 2016 humni Tigraay bakka duraan turerraa socho'uun gandoota aanaa raayyaa Alamaaxaa qabachuun jiraattota ajjeesaa fi dararaa jira jechuun naannoon Amaaraa himateera. Kaabineen bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay ibsa wixata darbe baase keessatti naannoon Amaaraa kaartaa yookaan danaa iddoowwan to'ate mul'isu kan kitaaba barataa keessa galchi hin sirreessu taanaan rakkoo mudatuuf kan itti gaafatamu isadha jechuun dhaadatee ture. Ibsa kana keessatti iddoowwan gaaffiin eenyummaa irratti ka'u jedhamuun tarreeffaman Walqaayit Xagadee, Xallamtaa akkasumas aanaalee akka Wafilaa fi Alamaaxaa fa'aa ta'uunsaa eerameera. Qaamoleen Amaaraa mootummaa federaalaa jala guggachuun lafa kana kan qabatan hoggaa ta'u mootummaan immoo gaaffiin keessan seeraan afuramu gadi dhiisaa jechaa tureera. Bakkeewwan naaf mala jechuun naannoleen lamaan gaaffii irratti kaasan waraana kaaba Itoophiyaa dura bulchiinsa naannoo Tigraay jala ture. Erga waraanichi jalqabee booda garuu naannoon Amaaraa bakkeewwan kanneen bulchaa jira. Bakkeewwan kanneenitti ji'oota muraasa darban keessa muddamni darbee ammoo walitti bu'iinsawwan mul'ataa jiru. Jalqaba torban kanaa walitti bu'iinsa aanaa raayyaa Alamaaxaatti mudateen lubbuun milishoota naannoo Amaaraa darbuu bulchaan aanichaa ibsaniiru. Ibsa naannoo Amaaraa kana irrattis aanaa raayyaa Alamaaxaa keessaa walitti bu'iinsi jiraachuus amananii jiru. Bakkeewwan naannoleen lamaan wal falmanitti murtee uummataa geggeessuuf waliigaltee irra ga'amuu mootummaan federaalaa ibsee ture. Bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay garuu murtee uummataa geggeessuudhaaf waliigaltee irra ga'ameera jedhamu dogoggora guddaa jechuun mormee jira. Kana malees warri Amaaraa seenaa fi lafa namaa saamuu itti fufaniiru. Fakkeenyaaf atileet Abbabaa Biqilaa naannoo Amaaraatti dhalate jechuun kitaaba barnoota naannichaa irratti maxxansuun barsiisaa jira. Gochi naannoo Amaaraa kun saalfachiisaa ta'us PP'n Oromiyaa gocha isaanii kanaaf wanta jedhan yookaan wanta gaafatan yookaan ibsa baasan hin qabanu. Naannoo kaabaatti ammas wal waraansi itti fufuuf akka jiru tilmaamamaa jira. Kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork mootummaa naannoo federaalaa bakka humnooti Amaaraa qabatanii jiran kanatti riifereendemii geggeessuudhaaf karoora qaba. Humnoonni naannoo Amaaraa immoo jiraattota naannoo Tigraay naannicha keessaa baasuudhaan guutummaatti namoota isaaniitiin bakka buusanii jiru. Warri TPLF immoo sagaleen uummataa kennamuu dura uummati keenya buqqa'e lafa isaa irratti adeebu qeessaatti adeebu jedhamaati jira. Utuu wal falmiin kun hiikan argatiin mootummaan federaalaa gara sagalee riifereendemii godhutti adeemaati jira. Humnoonni Tigraay garuu uummanni keenya buqqa'e bakka isaatti hanga deebuutti riifereendemiin geggeeffamu hin jiraatu. Riifereendemiin geggeeffamu yoo jiraate immoo caalmaan sagalee kan jiraatu uummata Amaaraa waan ta'eef jechuudhaan gamanumaan mormaniitu jiru. Kanaanis kaaba Itoophiyaatti ammas wal waraansi haaraa dhalachuuf jira jedhamuun tilmaamamaa jira. Hayyeen kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork odeessaaleen keenya kan guyyaa irraatiif qabanne kanneen hangasii turanii qopheessee dhiyeessuun kan isin biraan ga'an bunnoo waa beekoti. Isinis qophiileen kan yeroo hundumaa akka isin biraa ga'aniif toora YouTube Gullallee Miidiyaa Neetwoork like, subscribe, share akka gootanu gamanumaa isin gaafanna. Qophiileen keenya guyyuu kan isinitti tolu yoo ta'e immoo istiikara bituudhaan super chat super taankisii bituudhaan deeggarsa keessan akka nuuf taasistan gamanumaan isin affeerra wanta nu daawwattaniif galatooma.